Ashama harka fuunee jirra jirtu hordoftootaa fi kabajamtoota warree YouTube chaanaalii Abdii Smart Tuubraan hordoftan. Egaa irraa aseemee gaafii namoota irratti hundaa'e jechuudha. Viidiyoo tokko qabadhee isiniif dhiyaadheera jechuudha. Viidiyoon kunis jechuudha maal jechuudha, fakkeenyaaf akkuma amma agartan Facebook irratti jechuudha stoorii yoo gadhiifattan jechuudha. Hedduu namoota hedduu jechuudha. Stooriin keessan sakandii 15 akkas 10 ta'u jechuudha. Kan akkamitti sakandii hanga barbaaddanii Facebook irratti stoorii dheeraa yookaan viidiyoo dheeraa stoorii Facebook keessan irratti akkamitti akka gadhiifachuu dandeessan namoota hin beekneef isiniif ibsaa jechuudha. Egaa wanti kun waan haaraa miti. Namoonni hanga ammaa waan kana hin beekne waan jirtaniif wanta kana akka irraa fayyadamtaniif jechuudha. Namoonni hedduun na gaafataniif ati stoorii kee akkamitti yookaan viidiyoo dheeraa akkamitti stoorii gadhiisuu dandeessa yoo barbaadan daqiiqaa tokko lamas jechuudha. Akkamitti akka gadhiifachuu dandeessan isinitti garsiisaa jechuudha. Okay, sana dura garuu namoonni haarawaa taatanii jechuudha. Reefuu gara YouTube channel Abdii Smart Tuub jedhu dhuftan jechuudha. Gamanumaan subscribe gochuudhaan maatii chaanaala keenya ta'uudhaan walirraa haa barannuun isiniin jedha. Egaa isinitti hin dheeressu. Kana gochuudhaaf jalqaba irratti pilaastorii keessatti dhaqaatii Facebook keessan dhiifama messengerii keessan update godha. Update gootan uummata akkaawuntii isin jalaa baduun jiru waan ta'eef namoota hin beekneef Facebook pilaastorii keessatti dhaqaatan jechuudha. Akkuma agartan kana jechuudha, messenger jettanii osuma keessa qabdanii irratti barreessitanii update gootanii jechuudha. Erga messengerii keessan update gootanii jechuudha, viidiyoo stoorii keessan irratti gadhiifachuu barbaadan qopheeffatanii waan ta'eef jechuudha. Gaalaarii keessan keessatti jechuudha. Viidiyoo sana amma stoorii Facebook keessan irratti baastanii post gochuudhaaf messengerii keessan irra galtan. Erga messengerii keessan irra galtanii fakkeenyaaf amma ani nam tokko akka waan fakkeenyaaf nam tokko erguu dandanii jechuudha. Akkanumatti nam tokko messenger jechuudha. Nam tokko akkanatti haala kanaan keessa kan seentan jechuudha. Ergatti akka seentanii iddoo suuraa itti viidiyoo nama ergan kanaan dhaqxanii ergasii ammoo viidiyoo stoorii irratti hojjechuu barbaadan al takkaa fi akkanatti gattu godhan jechuudha. Erga al takkaa isin gattu godhanii fakkeenyaaf amma asitti editadha. Asitti ammoo sendidha. Kana jechuun ergiidha. Kana jechuun edit godhe jechuudha. Isin kanaafuu iddoo edit jedhu iddoo harka bitaa irraan jiru kana akkanatti gattu godhan jechuudha. Inni asirra akka gattu godhan viidiyoon sun amma asirra isinii bahee jira jechuudha. Yoo barbaadan iddoo maqasii asirratti jechuudha. Fakkii maqasaa tana akkatti ni tuqxanii fakkii maqasaa san ni tuqxan jechuudha. Dhiifama. Fakkii maqasaa san tuqxan jechuudha. Fakkii maqasaa san tuqxan jechuudha. Viidiyoo sana akkanatti jechuudha haala gartanii yoo barbaadan akkana harkistanii dhiifama. Yoo barbaadan immoo akkana harkistanii jechuudha gabaabsitanii hanga fedha keessaniitiin jechuudha akka barbaadanitti ergasii gubbaa irraan dan keessatti tuqxan jechuudha. Ergasii ammoo kallattii waan share gootan jechuudha gara stoorii keessaniitti. Egaa hordoftoota tokko haala kanaan Facebook irratti viidiyoo dheeraa stoorii Facebook keessan irratti share gootan jechuudha. Namoonni haaraa taatan hanga subscribe osoo hin godhin jiraatan subscribe gochuudhaan viidiyoo kana yoo isin tole like share gochuudhaan irraa fayyadamaa isin jedha. Viidiyoo biraatti nan godhattee deemtu. Bye bye.